Let's get started. Ni haa eegalu. Baga nagaan gara Oro English dhuftan. Har ammoo akkuma baratame jechoota spoken English especially area restaurantii, cafeteria, hotelaa fi kan kana fakkaatan keessatti heddumminaan fayyadamnu ni ilaallaa jechuudha. Kataagorii nuyi har'a irratti xiyyeeffannu naannoo sanadhaa jechuudha. Haga xumura qophii keenyaa nu waliin turan yookiin hordofaan affeerraa keenya. Good. Osoo gara discussion keenyaa yookiis immoo teaching learning keenyaatti darbiin dura akka yaaliidhaaf isiniif ta'uudhaaf maal siif ajajamu yoo namni cafeteria jiru tokko especially waiteroota yookiin immoo warra achi serve godhanidha kan fayyadamanii so akka kana yoo jechuu barbaanne customerii keenyaatiin afaan Ingiliffaa maal jennaa maal siif ajajamu ka jedhu afaan Ingiliffaatiin jechuu yoo barbaanne maal jennaa what could we say good what would you like to order jechuun maal siif ajajamu jechuudha. Maal siif ajajamu ka nyaatamu yoo ta'u haa ta'u yookiis ka dhugamu sanas haa ta'u kana maal siif ajajamu jechuu yoo barbaanne generally what would you like to order jechuu ni dandeenya jechuudha. What would you like to order jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Keekii muraa tokko yookiis muramasaa tokko naaf fidaa yookiis immoo naaf ajajamii. Ani keekii muraa tokkoon fedha yookiis sana naaf ajajamii sun immoo sana naaf fidi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal jennaa? May I have a piece of cake? 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 Jechuu ni dandeenya jechuudha. May I have a piece of cake jechuun keekii muraa tokko qabaachuu nan danda'a yookiis naaf fiduu dandeessaa sana argachuu nan danda'aadha. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin may I have a piece of cake jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Interesting. Tole gaariidha. Siifoo nama lama yookiis sadii sana ol taanee jirra yoo ta'e namni yookiin serveriin sun yookiin waiterin sun isa kanaaf erga ajajamee booddee siifoo jechuun isaa naaf. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Great. And you? Great or good. And you? Or what about you? Jechuu ni danda'a jechuudha. Yookiis nutu jedha yoo ta'e akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Tole gaariidha. Siifoo. Siif immoo maaltu siif haa dhufu jechuu barbaanne great. And you? Great. And you? Or what about you? Good. What about you? Jechuu ni dandeenya jechuudha isa tokkotiin immoo. Good. Anaaf bomboliinoo haa ta'u. Isaaf erga keekii fiddee ani immoo bomboliinoon fedhaa or asaambusaan fedhaa or masootiin fedhaa whatever kanan fedha jechuu yoo barbaanne immoo maal jennaa? For me, let it be bombolino. For me, let it be bombolino or let it be sambusa or whatever. Kanaaf immoo for me, let it be bombolino. Anaaf maal haa ta'u? Kan haa ta'u or let it be pizza. Let it be pizza or let it be burger or whatever. Wanta feene jechuu ni dandeenya jechuudha. Wanta feene itti himachuu ni dandeenya jechuudha. So anaaf akka kana haa ta'u yoo jenne for me jennee waan feenu sana let it be kana. Let it be bombolino, let it be sambusa, let it be burger, pizza, whatever jechuu ni dandeenya jechuudha. Tole wanti dhugamu hoo
Tole wanti nyaatamu erga ajjettanii then wanta dhugamu jechuu yoo barbaanne what would you like to drink? 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 Jechuu ni dandeenya jechuudha. What would you like to drink? Jechuun wanta dhugamu maal feetu maaltu isiniif adhufu. Wanta dhugamu maal dhuguu barbaaddu yookiis maal dhuguu feetu maal dhuguu feetu jechuudha. So akka kana jechuu barbaan what would you like to drink? What would you like to drink? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Anaaf bishaan qabbanaa'aa litira takka naaf fidii jechuu barbaan anaaf bishaan qabbanaa'aa litira takka. Ani kanan fedhaa kanaafuu bishaan qabbanaa'aa litira tokko naaf fidii anaafi jechuu yoo barbaanne maal jennaa? For me jechuun anaaf akka jedhus akka ta'es ilaallenna a liter of cold water. For me a liter of cold water. A liter of cold water. For me a liter of cold water. Ani bishaan qabbanaa'aa litira takkan barbaada waan ta'eef bishaan qabbanaa'aa litira tokko naaf fidii yookiis immoo sanan fedha yoo jenne for me a liter of cold water. For me a liter of cold water. For me a liter of cold water. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Bishaan qabbanaa'aa litira takkan barbaada jechuu barbaan akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Tole siif hoo isa tokko sanaatiin yookiis nama isaa fi sanaatiin tole siif hoo maalaa ta'u? Siif immoo maalaa ta'u? Jedhee weedariin sun gaafachuu hin hafu. So akka sana jechuu barbaan and you or what about you? What about you? What about you? Jechuu ni dandeenya jechuudha. And you or what about you? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Siif hoo ati hoo akka jechuutii jechuudha. Akkasuma haa ta'u anaafisii. Anaafis akkuma kansaa haa ta'u jechuu yoo barbaan so do I. 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 So am I osoo hin taane so do I yoo jenne more preferred. Maaliifi anis akkuma sanaan fedhaadha. Anis akkuma sanadha jechuu otoo hin taane anis akkuma sanaan fedha akkuma sanaan barbaada jechaa jirra miti resitti. So do I kan jedhu more appropriate dha jechuudha. Yoo ani furdaadha, ani qal'aadha, ani akkasidhaan dheeraadha, gabaabaadha, bareedaadha maalidha jennee yoo ta'e garuu so am I kan ta'u. So am I waa'ee subjectii wanta sana haasofna yoo ta'e jechuudha. Garuu wanta actionii sanaati yoo ta'e so do I yoo jenne more preferred ta'a. Anis akkasumas immoo anaafis salma fedhi jechuu barbaan so do I. So do I jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Wanti dabalataa ni jira. Isa kanarraan kan hafe waa biraa wanta dabalataa wanta feetan qabdu hoo jechuu barbaanne immoo anything else? Anything else? Anything else? Anything else? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Waan biraa wanta dabalataa ni jira hoo anything else? Anything else? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Eeyyeen kallattii mana fincaanii yookiis mana dhiqannaa natti argisiisuu ni dandeessaa? Jennee gaafachuu ni dandeenya. Eeyyeen kallattii mana fincaanii argisiisuu dandeessaa? Or eeyyeen kallattii harka bakka itti dhiqatan na argisiisuu dandeessaa hoo? Yookiis natti argisiisii ni jenna. So politely akka kana jechuu barbaan afaan Ingiliffaa maal jennaa? Yeah. Could you please tell me how to get the toilet? Yes. Could you please tell me how to get the toilet or hand wash? Yes. Could you please tell me how to get the toilet or could you please tell me how to get the hand wash?
jechuu ni dandeenya jechuudha. Could you please tell me how to get to the toilet or how to get to the hand wash? Could you please tell me ka jedhu fayyadamne how to get to the toilet or how to get to the hand wash kan barbaanne sana lamaan isaas yoo ta'e could you please tell me how to get to the toilet and the hand wash jechuu ni dandeenya jechuudha lamaan isaati immoo yoo ta'e. So bifa kanaan kallattii sana gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Good. Interesting. Tole kallattii kanaan deemii gara bitaa keetti gori. Kallattii kana yookiin immoo qaxxa jedhee asii achi deemii zen gara bitaa kee gorii jechuu ni dandeenya. Kallattii kanaan yookiis straight deemii achi gorii jechuu ni dandeenya gara bitaa keetti. So, okay. Go straight and turn to left. Go straight and turn to left. Go straight and turn to left. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Go straight and turn to left. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Tole baay'ee galatoomee. Okay, thanks a lot. Thanks a lot. Baay'ee galatoomii hedduu galateeffachuu barbaada. Okay, thanks a lot. Thanks a lot. Jechuu dandeenya jechuudha. Baay'ee galatoomii yookiis ulfaadhu jechuu barbaada. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni immoo galata keenya sana fudhatee ammallee yoomillee ni barbaadda yoo ta'e yookiis waan barbaadde yoo gaafachuudhaaf feete hayyamamaadhaan oopeniidha jechuu barbaada. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Jenna yookiin jedhaa jechuudha. Akka kana jechuu ni danda'a yookaan ni jennaa jechuudha. Ni jennaa jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin namni tokko nyaata tokko fudhadhee bahuun barbaade. Nyaata tokko fudhadhee bahuun barbaade. Barbaadan jechuun dandeessu keekii sanaa ta'uu, waliinaa ta'uu, sambusaa ta'uu, fudhaa ta'uu waan barbaadan fudhadhee bahuun barbaade jennee serverii sana yookiin waiterii sana gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaan maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Good. Thank you. Thank you.